Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ana Dr. Meesar supplementary clinicalinga kabajamtoota hordoftota kiyya qaalii arraas dawaa ajaa'ibaa isinii qabannee dhufee jira gaa. Inna suni maali jechuun keessan hin oolu kunoo akkuma asirratti agartanitti zanjabiilli kun dawaa ajaa'ibaati. Dhibee kaansariitiif namootaan kaansarii dhiigaa qabdan, kaansarii harmaa qabdan, kaansarii gadaameessaa qabu, kaansarii tiruu qabu, kaansarii sombaa qabu, kaansarii tuubboo liqimsaa qabu hundinuu innaa zanjabiilli kaansaroota kana akka namatti hin dhufne namarraa ittisa waan ta'eef zanjabiila fayyadamuu heddummeessaa shaayii qashiiraa gootanii dhuguu heddummeessaa namootaan fayyaa qabdanillee jechuudha. Torban keessaa guyyaa lama yoo fayyadamtan bareedaa warri fayyaa qabdan jechuudha akka kaansariidhaaf hin saaxilamu. Garuu dhibee kaansarii kanaatiin kaansarii dubbanne kanaan namootaan qabamtan hundinuu nu qunnamtanii dawaa nu biraa argachuu dandeessanii lakkoofsi bilbila keenyaa duwwaa